yeroon liivii kana seenuun nama kuma 23 daawwataa jira dhugaa rabbii narrifadhe screenshot godhee riyaa kiyyaaf ergee innillee akka kiyya nirrifate inturre 30 40 kan isa kanaa qofa miti kan isin dinqisiisuu danda'u taaptaabii salaala taaptaabii kanan dhugaa rabbii taaptaabii jechuun akka laayikiiti namni tokko al fedhe taaptaab gochuu danda'a haa ta'u malee ijoollee habashaa irratti kan hin argu miiliyoona tokko taaptaabii miiliyoona tokko kan seenan mucaasa suu jedhu sana beektu laata beeku tarii beektan ta'a garuu isarratti taaptaabii miiliyoona tokko seensisa hedduun ajaa'ibaman ture kan maakii meeqa warri ilaaltan ni beektan warri ni ilaalle immoo miiliyoona 80 taaptaabii miiliyoona 80 kan galgala godhame miiliyoona 80 jechuun uummata Itoophiyaa kana guutuudhaaf miiliyoona xiqqoo tafee jechuudha ani nagarre mayoona seenaa TikTok irratti amman TikTok fayyadame kana keessa seenaa TikTok irratti nama mana taaptaab godhameef nagarre dhugaa rabbiyan jirra jirtu mutqashtii hakkam nageenyi badhaadha wal deebine jirra gaarras viidiyoo addaatiin wal deebine jirra tapha maakii galgala review goona maarrigaa tapha sanarraa osoo waan dubbatiin darbuun tarii wanta kan biraa ta'uu mala ajaa'iba ture dhugaa rabbii ajaa'iba ture kun gaa maakiitu moo'ee miti Oromoo hundatu moo'e dhugaa rabbii Oromoo hundatu moo'e jedhee yaada English Premier League ni beektan English Premier League ni beektan taanaan immoo Fly Emirates Stadium Arsenal ni beektu nama ni baatu nama 673 kan maakii live hordofee immoo nama 65 kun maal jechuudha mutqashtii seenaa aaraa ta'ee galmaa'uu danda'a wanti kun dhugaa rabbii isiniin jedha amman TikTok hordofuu jalqabetti amma kana namni live seenii amma kanaan hordofame argeen beekun dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti yeroon 65 jennee asofnu waa xiqqoo fakkaachuu danda'a dhugaa rabbii ilaalami kubbaa miilaa stadiumii keessa geessanii yeroo laaltan yookaan yeroo DSTV dhaan laaltan nama stadiumii sana keessa guutee jiru sana laala isaan ol kan taa'ee si hordofaa ture jechuudha this amazing kun maakii qofa taphatee jechuudhaaf hin cima maaliif jennaan aayikanii eenyu akkasiin taate ni beektanii iseedhaaf immoo aga kam Oromoon akkasii jaallatu agarsiistee jirti osoo Oromoon tokko ta'e immoo maal akka achiif gochuu danda'u nutti agarsiisamee jira tapha kana qofa jechuudha raachuu tasfaayillee jaalala see wanta dhugoomsitee fakkaata leenca gadhiistee dhiiroo leenca gadhiistee jirte raachuun illee waa baay'eetti eegaa galgala dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni tapha kana ni ilaalle gaabbuu qaba dhugaa rabbii tapha kanaan duratti olola baay'ee ture dhugaa rabbii giftii seen argattu kanallee qarshisaa waraanatiin sappoort guutii maal jedhanii amilee cabsuu sana beektu miti mataa gadi qabachiisuu yaalanii turanii mootee jirti sirriitti namni baay'ee gaafa amileetti horaa ture osoo tapha kana eneegalin dur maal jaalallammanaa garuu jaalallammanaa maal yoo maal dalagde kayti jaalala akkasii kan argachuu dandeessu dhugaa rabbii Oromoo bukkeetti kun jaalala cimaadha bar dhugaa rabbii isiniin jedha maakii Oroo mucaa Harargee bareedduu Harargee baggammadde dhugaa rabbii baggammadde jechuun fedhanillee gammadeefii jira maal jechuudha seetan kun isee qofaaf min keessin gammaduu dandeessan sabni kun yoo tokko ta'e maal fiduu akka danda'utti agarsiiste dhugaa rabbii ni beektan gaaseen utuu gandaan hin qoomdamin akka aktiivistii tokkotti hacuucaaf darara uummata Oromoo irra ga'u kara fuula TikTok isee kanaan sagalee ta'anii baate ammoo kana immoo gaa uummanni Oromoos hin qaanfachiisneen wanta seedhaaf malu godheeraan jedha gammachiiseera waa xiqqoo kanaan illee nama 65 osoo na hordofee jetteeti kan itti yaaddoti isheen garuu nama 65 kan liivii tokko taatalee qofa kan liivii see hordofee qofa nama 65 yeroo kan maal ture seetan Ubuntu miidiyaan yaadatu YouTube irratti yeroo Jawaar gallakkifame san interview ni laati san irratti nama ammanaatu hordofee riikardii adda biraa galmeessine yeroo jennee yaannu ni beektu osoo rabbi nafsiisaa maroo aciinis OMN irratti nama mana hordofe TikTok irratti seenaa haaraadha dhiiroo harka walitti rukutuu qabda dhugaa rabbii social media East Africa kana Somaalee irraa fudhachuutti jirra dhugaa rabbii isiniin jedha mucayyootti gaajjab baay'ataa jira poostii tokko illee argaan ture raachuu mucayyoo kana hambootti nu galchi kan jedhan illee dhimne wanta funduraa gaa walumaan ilaalla leenca gadhiisnaan immoo waatu jira jedhe abbaallata kana qofaa miti gaa Itoophiyaa keessa ta'ee kan asii ol leenca gadhiise argitanii jirtu taaptaabii irraa kan hafe kunis seenaa aaraa dabar kan Itoophiyaa keessa ta'ee leenca giftii ergaa ture nagarreen raachuun illee wanta biraadha nutti fakkaata namoota 65 bilbila 65 harka meeqachuudha amma 120 ol ija namaa 60 ol kan fuula TikTok maakii ilaalaa ture galgala kun seenaa ajaa'ibadha dhugaa rabbii akka Itoophiyaa tariitu TikTok kana ta'uu baate YouTube wanta kan biraatu ta'eera ta'e kaampaanichumtillee wanta badhaasu natti fakkaatan maaliif jennaan East Africa kana keessatti or Africa kana keessatti nama kana search godheera dhugaa rabbii
argachuu na dhabe garuu kan warra biyyaadhaa gaa ni beektu baay'inaan argachuu na dandeenya kan 65 ol ilaalame garuu Afrikaa keessatti namni akkanaan ilaala nama liivii akkanaan ordofame tokko argachuu na dhaben tokkummaa mana seen keessa teessee turte sana osoo agartan immoo ni beektan hundi isaanii gaa kutaa adda addaa irratti keessaan achitti walitti qabamanii jiran garuu immoo Oromummaa qofaatu achitti walitti isaan qabee ture. Dr. Aslii ni beektu Arsiirraa, Radii Arsiirraa, Maakii Harargeerraa. Garuu yeroo akkas tokko taanu maal fiduu akka dandeenyu agartanii jirtan. Wanta baay'ee nu barsiistee dabarte geemiin kun jedhee yaadan dhugaa rabbii. Kan isin dhibu tokko immoo galgala ijoollee Oromoo tokko liivii irratti argitan turtan. Kunillee wanta kan bira wanta na ajaa'ibsiise kan biraadha. Hundumti famous kan jedhame TikTok irratti beekumtii kan qaban ijoolleen Oromoo guutummaatti TikTok liiviin seenne. Maaliif jennaan uummata kana addaan qooduu dhiisuurraan tarii soosaan liivii galan kan warra kana hordofuu dhufuun jiru oodeensiin maakii gara lama citaa jechuudha. Kana beekuudhaan Oromoo tokko ijoollee Oromoo tokko liivii irratti hin argine galgala. Kunillee tokkummaa tokko ibsa dhugaa rabbii akka eda galgalaa isiniin booneen beekon dhugaa rabbii isiniin jedha wayyaa isin uffatti describe gochaa turte maakiin yeroon seenu kunillee kan na ajaa'ibsiisame keessaa tokkodha. Yeroo si wayyaa isin uffatu describe gootu ni beektan gar tokkoon kan isin uffattee jirtu uffata aadaa Wallaggaati. See mucaa isaati Harargee walakkaasitti gurraacha walakkaasitti uffata aadaa Wallaggaa kaiseeffattee jirtu maal ibsuudhaaf waama seen jetteerraa wayyaan arrofadhee jiru ummata tokko Wallaggaa keessatti yakka tokko malee ajjeefamaa jiran gadda koo ibsachuudhaaf jettee ilaalte kan iseen eegalte kun maal ibsa sammuu bal'ina ayyee viidiyoo tokko warraagaa kana fakkaatu turanii yaadan qabu ibsachuudhumaaf hin dhufe viidiyoo reakshinii kan biraatti nama gaa walitti deebinutti gaa nageenyi keessan akka cirracha bishaan isiniif baay'atuun jedha ijoollee tiiktookitiinis gaa injifannoo kan biraallee akka nutti agarsiistan abdii guddaan qaba jecha anaaf isin viidiyoo itti aanutti wal agarra out. Achi makiinii baay'ee na jaallatti baay'ee na kabajji akka abbaatti nama addaati ani siidhaafi akka abbaatti garuu abshir ani nan jedhe malee nama siilaa amaan lalu miti waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbii na shakkin ani shakkii otoo hin ta'in wal baachuun wal hammachuun maaf barbaachise Ruucaa miti. Sababa godhattanii atis mucaan inni Radii jedhamus sababa godhattanii akkas jedha. Waanuma dubbistan fakkaatanii akkas goggootu maa barbaachise. Chunko ani gaa gammachuudha ani hin baanne bari. Baachuu qaban ture silaa akka seeraatti akkuma aslii sana baachuu qaba. Gammachuun wal hammachuudhaan ibsama. Isin namti wallahi nan bira deeme raachu na taazabda yeroon bira deeme mube kottu tay mube nama hunda keessa jechuudha namti maay miti mube gammachuu inni lilchitan injettani injettu gammachuun kanaan inni ibsamu eegdoo lammachuu qabdu gammachuu otoo jettee bakka gammachuudha kun nutis walumaa raache isi ana naamani amma qanyaa keetii miti an nan barbaada siifaneega konkolaataa kootiin bakka isin barbaadde sii geessaa is shakki ana rafu duje kira rafu abshir ani bar xirixaaree otoo hin ta'in gammachuun karaa baay'eetti ibsamaa jedheen amma fakkeenyaaf ani gammadeera jedheen ollaan koo hostasiidhaan dubartii bareeddu jira ollaan koo ani gammadeera jedhee deemee shammadheera hin ammanne manuma koon taa'e gammachuu ibsachuuf baroo lammachuun barbaachisaa miti. Otoo barbaachisaa ma reediin immoo intala tokko makii bira teessi yeroo si taphattu yeroo si mootee kaatu fiigee dhufe nama shabbi godhee intalatti ol fuudhee akkasitti bakka intalitti amma mirga isaati yoo barbaade hudhee yoo ajjeesu. Ma makiiso yoo misire makiisa achirraa kan butee fuudhee isaan bilbilaa hojii. Isatu naabbasaacaa kan isatu naabbasaacaa bata. Reedii yoo